Oduu har'aaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu har'aa wajjin ani Mahadii Abdulbaasitti. Oduu keenya kan jalqabaatiin godina lixa shaggar aanaa Gindabarat keessatti raayyaan ittisa biyyaa lubbuu namoota nagaa 3 galaafachuun ibsame. Ajjeechaa raawwatameen alatti manaa fi qabeenya uummataa abiddaan gubachuu jiraattonni Oromiyaa 11tti himanii jiru. Gammachiis Magarsaa dabalataa akka isaan isiniif dhiyeessa. Godina lixa shaggar aanaa Gindabarat keessatti raayyaan ittisa biyyaa lubbuu namoota nagaa 3 galaafachuun dhagahame. Ajjeechaa raawwatameen alatti manaaf qabeenya uummataa ibiddaan gubanii barbadeessuun akkuma itti fufeetti jiraachuu jiraattonni dabaluudhaan nuuf kaasanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ebile 26/2023 guyyaa kaleessaa aanaa Gindabarat keessatti lubbuu namoota nagaa 3 balleessuu fi qabeenya uummataa ibiddaan mancaasaa kan oolan ta'us odeeffannee jirra. Godina lixa shaggar aanaa Gindabarat gadda Qarreedoobii keessaa mana jireenyaa obbo Girmaa bara kana kan oomisha qabuufi mana keessa qabeenya jiru hundumaa guutuutti ibiddaan barbadeessan. Akkasuma gaafa guyyaa 15/8/2015 akka lakkoofsa Habashaatti godinuma kanaaf aanaa kana ganda Ulee Roobee keessaa mana jireenyaa Duba Maslinkii fi guutuutti midhaan bara kana oomishatee kan galfatee mana keessa kan jiru guutummaa mana lamaa ibiddaan gubanii barbadeessan. Aanaa Gindabarat ganda qonnaan bulaa Coommee mana ergaa jedhamutti ajjechaa suukanneessaa raayyaan ittisa biyyaa guyyaa kaleessaa raawwataniin barataa kutaa 9 Taarikuu Abbabaa jedhamu kan ajjeesan ta'us nuuf himanii jiru. Jiraataan ollaa bilbilaan dubbifne akka himutti qeerroon kun badii tokko malee haadhaaf abbaa jalaa humnaan qabamee ulaa mana jireenya maatii isaatii duratti rasaasaan reebamee kan ajjeefame ta'us akkas jechuudhaan hima. Guyyaa kaleessaa kana achuma ganda Coomee mana ergaa keessatti barataa kutaa 9 Taarikuu Abbabaa kan jedhan haadhaaf abbaa biraa fuudhanii rasaasaan rukutanii ajjeesan. Ajjechaa dabalataa guyyaa kaleessaa achuma aanaa Gindabarat ganda Qarreedoobii taala wal fakkaataan geggeeffameen qeerroo maqaan isaa Lammii Asfaw jedhamu yakka tokko malee ija maatii isaatii duratti rasaasa humnootiin mootummaa itti dhukaasatiin reebamee kan ajjeefame ta'us nuuf eeranii jiru. Haaluma wal fakkaatuun ajjechaa dabalataa ganduma Qarreedoobiitti guyyaa kaleessaa geggeeffameen qeerroo maqaan isaa Tolaa Guddataa jedhamu ibidda humnootiin mootummaa qabsiisan dhaamsuudhaaf dirmatee mana waliin gubatee lubbuun isaa kan darbe ta'us jiraataa bakkicharraa dabaluudhaan nuuf himamee jira. Lammii Asfaw kan jedhan maatiin mataa biraa rasaasaan rukutanii ajjeesan. Akkasuma ganduma Qarreedoobii keessatti mana jireenyaa obbo Daksiisaa Toleeraa gubanii irraa dhaamsuudhaan Tolaa Guddataa nama jedhan ibiddaan gubattee du'e. Akkasuma Qarreedoobii keessatti mana obbo Indaaluu Goshuu, mana obbo Badhaasaa Dhaabaa, mana obbo Mul'eessaa Lataa Gaarii qonnaa isaanii oomishanii mana jireenyaa keessa kan jiru guutuutti barbadeessan. Hidhattoonni mootummaa sanbata xiqqaa darbeerraa eegalanii aanaa Gindabarat gandoota qonnaan bulaa hedduu keessatti walitti fufiinsaan yakkoota suukanneessaa uummata nagaa irratti geggeessaa kan jiran ta'us dabaluudhaan nuuf kaasanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa wayita marii araara nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiraachuu himutti hawaasa nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun badii lubbuu qaqqabsiisuu fi qabeenya uummataa gubuun daran hammaatee kan geggeeffamaa jiru ta'uunis beekamee jira. Gochi badiisaa fi haloo ba'iinsaa waraana raayyaa ittisa biyyaatiin aanaalee Gindabarat lameen keessatti geggeeffamaa jiru kan yeroo kamuu caalaa akkaan yaaddessaa ta'uu jiraattonni guyyaarraa himataa jiru. Humnootiin mootummaa gocha badiisaa uummata nagaarraan gahaa jiran kunniin haga gabaasa kana qindeessinee dhiyeessinutti manneen jiraattota nagaa ibiddaan gubaa akka jiran hawaasa naannichaarraa odeeffannee jirra. Taatee kun guyyaa kaleessaatti kan raawwate ammas immoo itti fufanii jiru kunuunsa ammaa kanallee achuma ganda Qarreedoobii keessatti walaa gaggeessaa jiru. Kan kaleessaa kanatti isaanuma raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi milishoota aanaa keessa jiran kana gaggeessaa jira. Walumaa gala humnootiin mootummaa gama tokkoon marii nagaa labsaa harka tokkoon ammoo duguggaa sanyii uummata nagaa irratti raawwachuun nurraa haa dhaabbatu jechuunis iyyataa jiru. Jiraattonni bilbilaan dubbifne akka jedhanitti miidiyaaleen Oromoo biyya keessaa fala jirtan miidhaa qonnaan bultoota Oromoo yakka hin qabne irratti geggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf sagalee nuuf ta'a jechuunis dhaammatanii jiru. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti biyya Taanzaaniyaa odola Zaanzibaaritti jalqabe akkuma itti fufeetti jira. Mariin kun eebila 25 bara 2023 kan jalqabe yoo ta'u, marii ifatti yeroo jalqabaatiif mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamedha. Dabalatni isaa akka ta'an suniif dhiyaata.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo gidduutti Taanzaaniyaa odola Zanzibaaritti jalqabe akkuma itti fufetti jira. Mariin kun Eebila 25 bara 2023 kan jalqabe yoo ta'u, marii fuula fuulatti yeroo jalqabaaf mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamedha. Mariin kun cufatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, odeeffannoo bal'aa argachuun ulfaataadha. Akka maddeen himanitti mariin kun yeroo duraan qabameerraa darbuudhaan ji'a dhufu keessas itti fufuun kan gaggeeffamu ta'uun ibsamaa jira. Marichi jalqaba hanga xumura ji'a kanaatti gaggeeffama jedhamee karoorfamee ture. Guyyoota lamaan dabran kana keessa ajandaa irratti mari'atan qaacessuu fi irratti falmii gaggeessuu akka ta'e maddeen himanii jiru. Maricha Noorweey fi Keeniyaan adda durummaan kan qindeessaa jiran yoo ta'u, biyyoonni kaanis deeggarsa akka gochaa jiran maddeen himanii jiru. Mariin kun salphaa akka hin taane fi yeroo dheeraa gaafachuu akka malus gabaafamee jira. Ajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa BBCtti akka himanitti gaaffiin siyaasaa Oromiyaa keessa jiru kan Tigraay caalaa walxaxaa waan ta'eef waliigaltee irra gahuudhaaf yeroo dheeraa gaafachuu danda'a jedhee ture. Keessumaa Oromiyaa keessatti mariin nagaa kun jalqabuun namoota hedduuf abdii horee jira. Aanaa Lumeetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 10 darbuun himame. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Lumeetti balaa tiraafikaa suukanneessaa mudateen lubbuun namoota 10 darbuun ibsamee jira. Balichi ganama kaleessaa konkolaataa deddeebisaa uummataa magaalaa Arartii irraa gara magaalaa Adaamaatti imalaa jiru konkolaataa dhaabbatee jiru waliin walitti bu'uudhaan kan uumame ta'uu qindeessaan nageenya tiraafikaa Aanaa Lumee himanii jiru. Sababni balaa kanaa eeggannoo dhabuu fi saffisa olaanaadhaan konkolaachisuu akka ta'e ragaan kominikeeshinii Aanaa Lumee irraa argame ni mul'isa. Naannoo Oromiyaa keessatti namootni 3,860 ta'an dhibee koleeraatiin qabamu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa qarqaarsa namummaa Oochan beeksise. Oochan ibsa haaraa baaseen weerara dhibee koleeraa saffisaan babal'achaa jiraachuu ibsuudhaan Eebila 15 hanga 22tti qofa namootni 217 godinoota Booranaa fi Gujii keessatti dhibee koleeraatiin qabamuu himee jira. Bal'inni oduu kana akka itti aanuuf dhiyaata. Erga koleeraan si'a duraatiif hagayya bara 2022 keessa mul'ate eegale hamma Eebila 22 bara 2023 naannoo Oromiyaa keessatti namootni 3,860 ta'an dhibee koleeraatiin qabamu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan qarqaarsa namoomaa Oochan beeksisee jira. Weerarri koleeraa dhibeewwan Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf turan keessaa isa tokko jedhamee ibsama. Akka gabaasichaatti Eebila 15 hanga 22tti namootni 217 godinoota Booranaa fi Gujii keessatti qofa koleeraatiin qabamanii jiru. Aanaalee 18 godina Baalee, Baalee Bahaa, Gujii, Arsii Lixaa fi Boorana keessatti argaman dhukkubichaan garmalee hubamanii jiru. Akka gabaasichaatti dhukkubichi gara naannoo sabaa fi sablammootaa fi uummattoota kibbaallee dabalatee naannolee birootti saffisaan babal'achaa jira. Kana malees dhibeen koleeraa aanaa Taltalleetti akka haaraatti mul'atee jiraachuunis ibsamee jira. Akkasuma jalqaba bara 2022 irraa eegalee naannoo Oromiyaa gandoota 149 keessatti namootni 1,274 ta'an dhibee busaatiin qabamuu fi 18 dhukkuba busaatiin du'uun ibsamee jira. Kan dhibichaan qabaman keessaa harki caalaan daa'imman umrii 5 gadii ta'uunis ibsamee jira. Tamsa'ina dhibee kanaa hir'isuudhaaf hirmaannaa qindaa'aa gochuun barbaachisaadha kan jedhu Oochan qaamoleen fayyaa koleeraadhaaf xiyyeeffannaa akka kennanis gaafatee jira. Akka gabaasa Oochaatti sababbiin tamsa'ina dhukkuba saffisaan dabalaa jiruuf dhabamuu tasgabbiitiin wal qabatee talaalliin dhukkubootaaf kennamu iddoo tokko tokkotti addaan cituu isaati jedha. Namoonni Harargee Lixaatti maatileen 72,000 ol ta'an beelaaf saaxilamuu fi maatileen 19,000 ta'an ammoo lolaadhaan miidhaman qarqaarsa hatattamaa lubbuu baraaruu kan barbaadan ta'uu gabaasichi eeree jira. Gandoota 41 aanaalee 4 godina Baalee fi aanaalee naannoo Somaalee 2 keessatti namoonni 491 koleeraan qabamanii 20 du'anii jiru. Kana malees namoonni 555 ta'an weerarichaaf kan saaxilaman ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan qarqaarsa namoomaa Oochan ibsa sadaasa 23 bara 2022 baaseen beeksisee ture. Waraana Sudaan torbee lammaffaa qabate dhiyeessuudhaan lammiileen biyyoota addunyaa garaagaraa 10,000tti lakkaa'aman gara Itoophiyaatti baqatanii jiru. Waraana sababa jeneraalonni aangoo dhuunfachuudhaaf jecha eegalaniin biyyattiin yaaddoo fi dhiphina hamaa keessa galtee jirti. Qumbii Gidaawoo dabalataa qaba.
Waraana Suudaan torbee lammaffaa qabatee dhiyeessuudhaan lammiileen biyyoota addunyaa garaagaraa kumaatamatti lakkaa'aman gara Itoophiyaatti baqatanii jiru. Waraana sababa jeneraaloonni aangoo dhuunfachuuf jecha eegalaniin biyyattiin yaaddoo fi dhiphina hamaa keessatti kuftee jirti. Keessattuu torbee darbe haleellaan waraana biyyattii fi humna addaa gidduutti mudataa ture lubbuu lammiilee fi qabeenyarra miidhaa guddaa geessee jira. Goolamaa fi tasgabbii dhabuu biyyattiirraa kan ka'e lammiileen biyyoota addunyaa garaagaraa Suudaan keessa jiraatan kaan lafoodhaan kaan ammoo bidiruu fi kaan xiyyaaraan keessaa baqataa jiru. Lammiileen biyyoota hedduu kumaatamatti lakkaa'aman daangaa Suudaan qaxxaamuruudhaan gara Itoophiyaatti baqataa akka jiran himamee jira. Naannolee Itoophiyaa Suudaanii wal daangessan keessaa tokko naannoo Amaaraa turte. Hoogganaan kominikeeshinii naannoo obbo Gizaachoo Mululee lammiileen biyyoota 23 kumaatamatti lakkaa'aman torbee darbeerraa eegalanii Itoophiyaatti baqachaa jiraachuu BBCtti himanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa goolama Suudaan keessatti mudate baqachuudhaan biyya isaanii gara hedduu ta'uunis himamee jira. Dabalataanis lammiileen Suudaan Tarkii Yamanii fi kaanii karaa daangaa kaaba lixa Itoophiyaa gara naannoo Amaaraa seenuu isaanii obbo Gizaachoon himanii jiru.